Okay, let us see. Drug acting on gastrointestinal system. Dawaalee sirna kanarratti dalagan. Maqaa gastrointestinal tracking orgaanota sirna bullaa'insaa jechuudha. Sirni bullaa'insaa kun maal qaba? Oral cavity irraa kaasee hanga anasiitti kan jiru kana. Warreen beezikii ta'an tuubboo tana. Tuubboo nyaanni keessa deemu kana. Warreen kaan ammoo aksesarii jaaniin. Warreen deeggarsaati. Warreen akka liivarii fa'a, goolbilaadarii fa'a, paankiriisii. Warreen kuni warreen deeggarsaati. Yerooniif boqonnaa kana fixxee at the end of this chapter wantoonni ati beekuu qabdu. List symptom and risk factor for JARD and PUD. Mallattooleedhaa fi wantoota nama fiduu danda'an JARD gastroesophageal reflux disease wantoota fiduu danda'anii fi peptic ulcer disease mallattoon isaa maali? Maaltu nama fiduu danda'a? Adda baasuu qabda. Akkasuma category medication used to JARD and PUD. Dawaalee isa kana wal'aanuudhaaf itti fayyadamu. Garee isaanii adda baasuu dandeessa. Mechanism of actionidhaa fi side effect dawaalee kana kamitti dalaganii fi rakkoon isaan kun fidan maali? Akkasuma dawaalee anti-emetikii jedhan dawaalee farra haqqisaadha. Dawaalee laakzetiifiidha kan constipation fudhatamu dawaa sagaraa laaffisu. Fi akkasumas anti-diarrheal drug nama yaasaa qabuuf dawaa kennamu as jala ilaalla. Introduction of GIT jalqaba seensi gastrointestinal tracking encompass the organ responsible for digesting food. System orgaanota nyaata bulleessan of keessaa qabu. Akkasumas erga bulleesse niwutirantoota keessaa haxuuxuu fi xuraawaa hafe immoo ala akka baasu. San of keessaa qaba. These organs include orgaanonni kun eenyu fa'aadha? Stomach ni jira. Garaacha, goolbilaadarii, kishaadhoftuu, liverii tiruudhaaf, paankiriisii, rajijji, small intestine, marrimaan qal'aadhaa fi large intestine yookaan kolonii jaanii marrimaan furdaa isaan kan of keessaa qabu. Digestion processing adeemsi bullaa'insa soorataa. Several organs contribute to food digestion. Orgaanota hedduudhaatu qooda keessaa qaba. Sooranni akka bullaa'u. By secreting enzyme into small intestine. Marrimaan qal'aa keessatti enzaayimoota maddisiisuudhaan karaa enzaayimoota kanaan nyaanni bullaa'u. Bile is transported from liver via hepatic duct. Hadhooytuun tiruurraa kaatee karaa ujummoo kanaatiin ujummoo hepatic duct jedhamtuun achirraa marrimaan seenti. Marrimaan qal'aa. And the gallbladder via cystic duct to duodenum. Kiisha hadhooytuu sanirraa kiisha isii sanirraa marrimaan qal'aa seenuudhaaf cystic ductidhaa jira. Cystic duct jechuun ujummoo hadhooytuudhaa sana ka gallbladderiidhaa sana hidda saniin gara marrimaan qal'aa seenti. Achi keessatti nyaata bulleessiti. Faatii emulsificationidha faayidaan isii. Orgaaniin biraa paankiriisiidhaa jira. Rajijji. It is located behind the stomach. Stomachii kana cinatti argamti. Also provide enzyme crucial for digestion. Enzaayimoota bullaa'insaaf barbaachisoo ta'an warreen akka paankiraatik lippeesiidhaa fi paankiraatik amileesii fa'aa qabdi. Enzaayimoonni kun bullaa'insa soorataatiif barbaachisa. Stomachii yoo fudhanne garaachi it is the most distendable parts of GI tract. Kan guddachuu danda'u, afuufamuu danda'u, dhifamuu danda'u GI tract keessaa isa kana. Situated in upper left abdominal quadrant. Abdominal quadrant gara kana bakka afurii baafnee gara bitaatiin achitti G-shape fakkaata. Diaphragm bakka lafeen qomaatuun gadootti dhaabbattu achi jalatti argama. It wall is consist four layer. Inni kuni dhaaba afurirraa ijaarame. Garaachi kuni mukoosaa qaba. Bakka nyaanni irra taa'u kanaan mukoosaa jaaniini ka keessa olaanu kanaan. Isa san jalaan ka jiru san mukoosaa jaaniini. San bira yeroo gakkute laayirri sadaffaa maskulaaris properiyaa jaaniini. Maskulaaris wanni jaaniif maashaa hedduu qaba. San bira yeroo gakkute gara alaatiin ka haguugee jiru seeroosaa jaaniini. Afran kana qaba. Stomaakiin kun.
Mukoosaan istiraakcharii kana caasaan mukoosaadhaa kan garaachaa kun bakka nyaanni irra deemu kuni tuu kompartimentii qaba. Bakka lamatti adda baha. Supparfiishaaliidhaa fi diipparii jira. Isa olaanuu fi ka gaxaanu. Inni supparfiishaaliin kuni faaveelaar kompartimentii jedhaniin ka gubbaa kana jiru. Inni diippariidhaa sun immoo gilaanduraal kompartimentii jedhaniin xannachoota qaba. Seeliilee waa maddisiiftuu keessa jira. Giraandulaar kompartimentii keessaa kaardiyaa gilaandii jira. Xannacha kaardiyaa jedhamu. Konteeyin muka sakiriiting seel onili. Seelii mukasii qofa maddisiiftuu of keessaa qaba inni kun. Ka biraa oksitik or fandik gilaandii jedhaniin. Xannacha naannawa fandasiidhaa kana jiru istoomaakii irraa. Seeliilee of keessaa qabu jira inni kun. Paareetaal seelii qaba. Paareetaal seeliin dalagaan isii produce and secrete gastric acid. Asidii garaachaa hydrochloric acidii jedhamu san oomishuudhaa fi achiin ol baasu maddisiisu. Primary site of action for many acid controller drug. Dawaalee asidii garaachaa to'atan. Yeroo kana nu bakki inni irra dalagu asirratti paareetaal seelii kan irratti. Seelii lammaffaa chiif seelii. Chiif seeliin kun peepsinoojii maddisiisa. Peepsinoojiniin yeroo asidiidhaan aktiif tahee peepsiinii jijjiirama. Dalagaan isaa pirootiinii caccabsu. Proteolytic jedhaniin. Which break down protein or proteolytic jedhaniin chiif seelii kanaan maddisiisa. Seeliin sadaffaa mukooyidiidha. Mukooyidiin kun mukasii maddisiisa. Maqaan isaatu achirraa dhufe. Muka sakiriiting surface epithelial cell. Seelii gara gubbaa kanatti ol aantee jirtu tani mukasii maddisiiftu. Provide protective mucus coat. Faayidaan isii asidiin garaachaa sun akka garaacha kana sollo isinirraa eegi. Mukasii kana irra dibdee. Shielding against self digestion by hydrochloric acid. Hydrochloric acid ofumaa maddisiiftu kanaan akka garaachi of hin banne irraa eeguudha faayidaan isii. Gastric acid secretioniin akkamitti maddisiifti? Asidiin garaacha keessa jirtu kuni adeemsi isaa it is complex continuous process. Adeemsa waliif fufaa ta'ee fi walxaxaa ta'ee influenced by various central and peripheral factor. Narviidhaa fi akkasumas wantoota fagoodhaatii fi ka dhihoodhaa isa kan hoogganan qaba. Ultimately leading to secretion of hydrochloric acidiin sun paareetaal seelii maddisiisa jenna. Key regulatory of acid secretion wantoonni asidii madditu kana to'atan tokkoffaa acetylcholine chooliinidha. Nervous system irra. Inni lammaffaa histaamiinii. Inni sadaffaa gaasteriin. Isaan hangi kuni asidii madditu kana hamma isaanii isaan kanaaf to'ata. Heddummeessuu fi xiqqeessuu. Common gastrointestinal tract disease dhukkuboota sirna bullaa'insaa kana dhukkuboota ijoon as keessa jiran keessaa tokko jardiidha. Definitioniin isaa gastroesophageal reflux disease jechuudha. Acid is reflexing into esophagus. Acidiin gara esophagasiitti of duuba ol deddeebi'uudha. Dawaaleen nuti rakkoo kanaaf fayyadamnu proton pump inhibitor. Acidii ka hedduu maddina kan dhorkanii fi H2 histaamintuu antagonistii blookarii jechuudha. Rakkoon lammaffaa peptic ulcer madaa'uu jechuudha. Peptic ulcer kan jedhaniin sore on stomach or intestine. Madaa garaacha keessa yookaan marrimaan irra jirtu. Dawaan rakkoo kanaaf fayyadamnu antaasidii fa'a. Raasidiidha. Akkasumas proton pump inhibitor fa'a. Akkasumas antibiyootikii fa'a fayyadamna. Dawaa kana tokko tokko ilaalla. Inni biraa inflammatory bowel disease. Inflammatory bowel disease jechuun kulkuluu marrimaaniiti. Chronic gastrointestinal inflammation. Kulkula yeroo dheeraadhaaf irra ture. Dawaaleen rakkoo kanaaf fayyadamnu aminosaayiliitii fa'a fi corticosteroidii fa'a fayyadamna. Ka biraa irritable bowel syndromeidha. Irritable bowel syndrome jechuun garaachi kuni garmalee kaka'uu jechuudha ofumaan.
Hiikkaan isaa abdominal pain altered bowel habit. Dhukkubbii garaadhaatii fi marsaan sagaraa bahiinsaa kun jijjiiramudha. Amma sagaraa baasuufa. Furmaanni dawaa antii ispaasmoodikii fa'a, laakzeetiivii fa'a kennaniif. Antii ispaasmoodik jechuun akka garmalee walitti qaqqabamee sagaraa baasaan oolle. Laakzeetiiviin ammoo kan sagaraa sana irraa laaffisu. Inni biraa seeliyaak diizizii jira. Seeliyaak diiziz kan jedhaniin dhukkuba autoimmune diizizii ufumaaf immuniitiin qaama namtichaa yooniif mar'imaanirratti mar'imaan kana balleessitedha. Sababa kanarraa giluutaan intoleraansii jedhaniin giluutiinii hin danda'u namticha kun. Gulukoosii hin danda'u. Giluutiin firii daayitii itti kennudha. Nyaata gulukoosii hin qabne akka fudhatu taasisu. Kan biraa goolistoonidha. Goolistoon jechuun baayildaktii keessaa ujummoo yookaan hidda hadhooytuu san baasurra keessa dhagaan jiraachuu. Solid particle in bile duct. Achi keessa dhagaan jiraachuu saniin goolistoon jedhaniin. Dawaan kennaniifi aarsoo deeoksikooliik asiitii yookaan immoo furmaanni biraa sarjariidha. Baqaqsuudha. Inni biraa hepataayitasi. Hepataayitasi jechuun qulqulluu tiruuti. Liver inflammationidha. Common draagiin fudhatan antivaayiraalii fa'a. Yoo vaayirasii irraa kan dhufe taate koortikosteroidii fa'a. Inni biraa daayivartikulaayitasi. Daayivartikulaayitasi jechuun inflammation of daayivartikula mar'imaan furdaan sagaraan keessa gaseseentee sababa sanarraa yoo qulqulle. Furmaanni isaa antiibaayotikiidhaa fi peer riiliveriidha. Warra baakteeriyaa kennuudhaa fi dhukkubbii sanarraa wayyeessu. Constipationidha rakkoon itti aantu. Constipation jechuun sagaraa bahuu dadhabu infrequent or difficult bowel movement sagaraan itti jajjabaachuu sagaraan irraa bahuu diduu sun. Furmaanni isaa laakzeetiivii dawaalee sagaraa laaffisan akkasumas faayibar supplementii nyaata hambaa qabu kan hashara qabu kan garaachi daakuu hin dandeenye fa'aa nyaachisu. Inni biraa gaastiroo intaraayitasi. Gaastiroo intaraayitasi jechuun garaachaa fi mar'imaan kana keessa kulkula sababa dhukkubaatii dhufu. Inflammation due to infection. Common draagiin yeroo kana fayyadamnu antiimeetikii fa'a. Farra haqqisaa fa'a. Rehydration solution ORS fa'a fayyadamuu dandeenya tokkoon laalla. Common gastrointestinal tract disease keessaa inni jalqaba gaastaraayitasi. Gaastaraayitasi jechuun ITIsin tun inflammation agarsiifti. Kulkuluu. Inflammation of stomach mucosa. Mucoosaan laayirri lallaafaan garaachaa kuni yoo kulkuleedha. Yeroo san gaastaraayitasi jedhama. Sababni isa kana kulkulchuu maali tokkoffaa linked to stress. Garmalee cinqamu. Kabiraa medication dawaa. Inni biraa infection sababa baakteeriyaa fa'a helicobacter pyloriidha. Baakteeriyaa. Inni biraa autoimmune diseaseedha. Ofumaaf qaamni ofumaaf balleessudha. Alcohol consumptionidha. Alkoolii dhugu. Bile reflex. Baayiliin mar'imaan irraa gara garaachaa kanatti ol deebi'u. And non-steroidal anti-inflammatory drug dawaalee kan warreen akka aspiriinii fa'aa fayyadamu. Isa kanaatu gaastaraayitasiifidha. Namni rakkoo kana qabu mallattoon irra mul'attu maali? Inni jalqabaa beelchiingii deequu itti heddummaa. Inni biraa noojiyaadhaa fi voomitiingii qaba. Inni lolloonchiyaa ni haqqisa. Akkasumas bilootiingii qaba. Bokoka qaba. Barniingi sensation qaba ni bilbila. Garaa'u. Rakkoo lammaffaadhaa gaastiroointaraayitasiidha. Gaastiroointaraayitasiin kuni mar'imaan immoo inflammation of intestinal liningidha. Yoo istoomaakii keessa taate gaastaraayitasi jedhaniin mar'imaan taanaan ammoo gaastiroointaraayitasiidha. Maaltu mar'imaan kana kulkulchuu danda'a? Waa sadii. Takka vaayirasii yookaan immoo baakteeriyaa yookaan paarasaayitii maxxantu. Mallattoon nama kanarra mul'attu diyaariyaa qaba, yaasaa qaba, abdominal painii qaba, garaan ni dhukkuba, sancinaan ni haqqisa. Hedeekii qaba, mataan ni dhukkuba, fiivarii qaba, laydaa, chiilii qaba, hollannaa qaba, loss of appetite nyaanni ittiin tolu.
Rakkoon sadaffaadhaa gaastiroo-isoofaajiyal riifleksii diiziizidha. Jardii jaaniin. Jardii jechuun yeroonii fi aasidiidhaa fi wanni marrimaan keessa jiraa takkaa wanni garaacha keessa jira isoofaagasiin tanatti of duuba ol deebite jechuudha. Baakfilowii where acid and pepsin from stomach is flow back into esophagus. Wanni garaacha keessa jira gara isofaagasiitti liqimsituu tanaatti yoo ol deebite. Mallattoon nama kanarraa mul'attu raadiyeetingi barniingi. Belbela if keessa dhagaya. Guggubaa diddiimtu yookaan immoo chest pain qaba. Dhukkubbii qomaa qaba. Afaan kana keessatti acidii dhagaya. Acid taste in the mouth. Commonly known as heartburn jaaniin singiggoo jaaniin gabaabsanii. Jardii namni qabu singiggoo qaba. Rakkoon afuraffaadhaa peptic ulcer disease. Madaa'uu jechuudha. Madaa'uu garaachaa fi marrimaanii. Disorder of upper gastrointestinal tract caused by excessive acid secretion. Sababa asidiin garaachaa gar malee heddumminaan madditeef sirni bullaa'insaa garaachaa fi marrimaan inni olaanu kuni rakkachuu jechuudha. Madaa'uu. Types of ulceriin gosa sadii jira. Gosti madaadhaatu. Tokkoffaan gastric ulceridha. Madaa'uu garaachaati. Localized lesion in gastric mucosa. Madaan isa keessa jirti garaacha keessa jirti. Lammaffaan duodenal ulceridha. Duodenal ulceriin madaa'uu marrimaaniiti. Occur in duodenum. Duodenamiidhaatiitu madaa'u. Marrimaan qal'aa jechuudha. Often due to hypersecretion of acid. Sababa asidiin heddumminaan madditerraa madaawa. Madaan sadaffaa stress ulcer jaaniin. Stress ulcer jechuun madaa sababa cinqiin heddummachuurraa garaachi waan asidii kanarraa ittisaa dhabee asidiin sun madeessitu jechuudha. Result from loss of mucosal resistance due to severe physiological state. Qaamni kun rakkachaa jiraachuurra. Fakkeenyaaf yoo gubate qaamni cinqamu jira. Cinqamuu sanirraa ittisa dhaba. Ittisni suni ni madeessa. Stress ulcer jaaniin. Causiinsa akka waliigalaatti maaltu madaa kana fidaa? Imbalance between mucosal defensive factoryidhaa fi aggressive factory jidduu ittisaa fi waraana isa kana balleessuu danda'u jidduu yooniif walgituu baate. Humni ittisaa isa kana ofirraa ittisuu yoo dadhabde. Fakkeenyaaf mukosiin faan gayaa yoo ta'uu baate akkasumas baayikaarbooneetiin silaa asidii san irraa hin baabseessu yoo sirriitti jiraachuu baate yookaan piroostaaglaandiiniin oomishamuu yoo dhaabe wantoonni ittisaa isaan kana sadeen. Aggressive factory'n ammoo wantoonni isa kana balleessuu danda'an diinni isaa H. pylori fa'aa baakteeriyaa kana. Dawaa fa'a. Non-steroidal anti-inflammatory drug warreen akka aspiriinii kana fa'a. Inni biraa gastric acidii. Asidii garaacha keessaa madditu. Fi pepsiinii. Pepsiiniin gaa enzaayimiidha jenna. Prootolaayitikidha. Enzaayimii pirootiinii bulleessu jenna. Yoo namni foon nyaate pirootiinii san kan bulleessu isa kana. Baalaansiin isaan kana jidduu jirtu yooniif tokko tokko caale inni agreesiifiidhaa sun difeensiivii isa yoo caale madeessuu danda'a. Four major classiidhaa jira. Dawaaleen to treat acid peptic disease. Dhukkuboota kana wal'aanuudhaaf asidiidhaa fi pepsiinii garaachaa kana wal'aanuudhaaf dawaa shanyii afurii jira. Dawaan jalqabaa antiasidiidha. Farra asidiiti. Antiasidiin kun makaanizimiin akkaataan inni humna namticha kanatti wal'aanu neutralize gastric acid. Asidii garaachaa sanii hin baabseessa. Suru chemical reaction. Yeroo dawaa kanatti kennitee wal nyaatinsa keemikaalaa jira. Wal nyaatinsi keemikaalaa kun asidii san hin baabseessa. Common ingredientiin dawaaleen yeroo kana fayyadamu. Aluminum hydroxide fa'a. Magnesium hydroxide fa'a. Isaan kun beeziidha. Akkasumas calcium carbonate fa'a. Sodium bicarbonate fa'a. Isaan kun dawaalee asidii garaachaa san hin baabseessan. Owwa san irraa dhaaban. Yuusiinsaa dawaa kana wanni fayyadamnuuf provide quick relief from heartburn. Singiggoo san gubaa garaachaa san gubaa sanii dafee irraa fooyyessa. And
indigestion nyaanni irraa dalagamuu diduu sanillee irraa wayyeessa by increasing gastric pH. Akkam godhee pH gatii pH asidiidhaa san dabala. Asidiin pH'n si lakkuma dabalaa deemuun dadhabaa deemti. Kanaaf asidiin pH'n si yoo dabale gara himbaabsa'uutti deemti jechuudha. Ni laaffatti. Dawaan lammaffaadhaa proton pump inhibitor jaaniin. Proton pump inhibitorin kun asidiin garaachaa sun bakka maddituun san tuubboo san cufa. Inhibit proton pump jaaniin pampiin asidii san maddisiiftu hydrogeniidhaa fi potassium ATPase jaanii jirti tuubboon sun. Stomach lining ala stomaakii kanarra. Inni kuni yerooniif cufame asidiin sun ol hin bahu. Reducing gastric secretion. Fakkeenyi dawaa kanaa warreen akka omeprazole fa'a. Esomeprazole, lansoprazole, pantoprazole. Isaan kun proton pump inhibitor jaaniin. Eenyuuf kennama? Yuusiinsaa effective for long term management condition like GERD and peptic ulcer. Warreen heertibarnii qabuu fi warreen madaa garaachaa fi madaa marrimaanii qabuuf itti fayyadamna isaan kana. Wallaansa yeroo dheeraati. Gareen sadaffaadhaa histamine 2 receptor antagonist jaaniin. Histamine 2 receptor antagonistiin kun garaacha kana keessa seelii asidii maddisiiftuu jira jenne. Seeliin suni paareetaal seeliidha. Paareetaal seeliin suni yeroo maddisiifte asidii isa waan fuudhee deemaanii jira. Seelii sanitti waan ergaa geessaa jira receptora ergaa san cufa kun. H2 receptor antagonistiin waan asidii san maddisiisee seelii san ajaju isa san cufa. Mekaanizimiin isaa block H2 receptor on gastric paareetaal seel. Receptora sila bakka ergaa irraa fuutu san cufa. Haala kanaani decreasing acid production. Oomisha asidii garaachaa san gadi geessa. Fakkeenyi isaa ranitidine, famotidine fi simitidine fa'a. Eenyu fayyadamna dawaa kana? Provide relief from heartburn. Nama singiggoo qabu irraa wayyeessuudhaa fi used in treatment of ulcer warreen madaa qabullee ittiin wal'aanuu fi GERD warreen qabu. Gastroesophageal reflux disease warreen qabu ittiin wal'aanuudhaaf. Dawaan afuraffaadhaa gastric protectant jaaniin. Warreen garaacha kana eegu. Mekaanizimiin isaa promote gastric mucosa and promote healing. Mucosa garaachaa san kan inni kun akkan solloone eegu san jajjabeesseeti madaan sunis akka fayyitu godha. Fakkeenyi dawaa kanaa misoprostol fa'a. Misoprostoliin kun prostaglandiniidhaan wajjin wal fakkaata. Prostaglandiniin kun mukasii kana heddumminaan akka oomishamtu godha. That increase mucus and bicarbonate secretion. Bicarbonatein kun yoo heddumminaan madde asidii san ni himbaabsisa. Akkasumas mukasii heddumminaan oomisha asidiin maddite sun mukasii kana bira gaggutee maashaa san balleessuu hin danda'u seelii san. Fakkeenyi biraa sacral fat. Sacral fatiin warra madaa san fayyisu. Forms protective barrier over ulcer. Madaa san irratti waa maxxansaniiti. Enhance mucosal defense. Mukosaan kun jabaatee asidii tana dura dhaabbatee akka fayyu taasisa. Yuusiin isaa dawaa kana wanni fayyadamnuufi often used in conjunction. Yeroo hunda dawaa biraatiin wajjin fudhatama. Inni kun conjunction with non-steroidal anti-inflammatory drug dawaa akka aspirinii faa yoo kennuu barbaanne wajjin kana wajjin kennina. Maaliif? Aspiriniin garaacha kana solloisa. Kun ammoo akkan solloisine dhoorka. To prevent ulcer and promote healing. Kanaaf wajjin kenninaaf. Inni biraa eradication of H. pylori. Bakteeriyaa kana dhabamsiisu. H. pylori bakteeriyaan kun rakkoolee gaastiraayitasiidhaa fi peptic ulcer jedhamanii wajjin yeroo hedduu hidhata qaba. Isa kanaaf fida. Kanaaf eradication is reduce ulcer recurrence. Inni kun dhabamu yookaan gad xiqqaatuun madaan tun akka hin deebine gargaara. H. pylori kana dhabamsiisuudhaaf
treatment regimen triple treatment jira dawaa sadii waliin fayyadaman. Tokkoffaan omeprazole miligiraama 20 ganamaa galgala plus clarithromycin miligiraama 500 ganamaa galgala plus amoxicillin giraama takka BID for 14 days dawaa kana guyyaa 14f fayyadaman. As keessatti omeprazoliin proton pump inhibitor'dha. Clarithromycin ammoo bacteriostatic'dha. Bakteeriyaan sun akkan heddummaanii dhorkaa. Amoxicillin bactericidal'dha. Bakteeriyaa sana ajjeesa. Namtichi yoo dawaa shanyii penicillinii kan fudhanne taate amoxaan aminopenicillinidha. Shanyii penicilliniiti. Yooniif penicillin allergii taate bakka amoxaadhaa san metronidazole bakka bu'a. Metronidazole can replace amoxicillin in penicillin allergic patient. Nama allergic ta'eef. Inni biraa emetic and anti-emetic'dha. Emetic jechuun haqqisaa. Haqqisaadhaa fi dawaa nama haqqisiisuu fi dawaa akka hin haqqifne nama godhu jechuudha. Anti-emetic'iin farra haqqisaadha. Prevent or treat nausea and vomiting. Lolloonchi'uudhaa fi haqqisuu wal'aanuudhaa fi ittisuudhaaf itti gargaarama. Common cause'n wantoonni nama lolloonchiisanii fi nama haqqisiisuu dandayan tokkoffaan motion sickness'dha. Motion sickness jechuun yeroo deeman, yeroo imaltuu deeman, makiinaan yeroo deeman san nama lolloonchiisuu dandaya. Inni biraa pregnancy ulfa qabaachuu. Namoonni ulfa qaban rakkootan heddumminaan qaban. Inni biraa drug induced jira dawaalee nama lolloonchiisanii fi nama haqqisiisuu danda'anii jira. Warreen akka opioidoota fa'a. Fi anti-cancer dawaa kaanseriidha. Opioidiin kan dhukkubbiifaadhaaf itti fayyadaman. Drug kilaasiin dawaaleen anti-emeticii jedhaman kilaasii 4 qaban. Garee 4 jira. San keessaa tokko antihistamine. Antihistaminiin dawaalee farra histaaminiiti. Histaaminiin kun yoo heddumminaan madde nama lolloonchiisa. Haqqisiisi godha. Antihistaminii jala kan jiru promethaziniidhaa fi dimenhydrinateidhaa fi diphenhydraminiidha. Isaan kun eenyuuf wal'aansa effective for motion sickness warreen yeroonii fi deeman lolloonchi'an yeroo imaltuu deeman yeroo makiinaan deeman lolloonchi'anii fi post operative nausea nama eega baqaqfamee booda lolloonchi'u saniif kennaman. Sedation is common side effect. Side effect'n dawaa kanaa sedate nama godhuu dandaya, nama tasgabbeessuu dandaya. Shanyii lammaffaadha anticholinergic'dha. Anticholinergic'iin dawaa acetylcholine'ii san dhoorku jechuudha. Fakkeenyi isaa scopolamine fi hyoscine. Hyoscine'n transdermaliidhaan fayyadamna. Kan ifirra maxxansanii deemanii ni jira. For motion sickness'dha. Akka lolloonchine yeroo imaltuu deeman. May cause sedation and confusion. Nama tasgabbeessuu dandaya yeroo garii of nama wallaalchisuu illee dandaya inni kun hyoscine'n kun. Inni biraa dopamine 2 antagonistii jira. Dopamine receptora warreen dhoorkuu jira. Dawaalee akka metoclopramide fa'a, chlorpromazine fa'a dawaan haqqisaadha heddumminaan kan fayyadaman kana. Effective for nausea from various stimuli. Nama waa lolloonchisan sababa wahiirra foolii wahii seenurra haqqisuufa saniif kennama. But not for motion sickness. Nama yeroo imaltuu deemu lolloonchi'u saniif hin kennamu garuu. Sababa wahiitiif nama haqqisu saniif kennama. Sababa ulfaafaadha. Sababa foolii wahii funyaan seentifaadhaaf nama haqqisu. Inni afuraffaadha 5-HT3 receptor antagonistii jira. 5-HT3 receptor antagonistii jala ondaasartaniidhaaf giraanisaatiraaniidhaa jira heddumminaan sababa dawaa fayyadamteef dawaa sanirraa dawaan sun si lolloonchise si haqqisiise haqqisaa sababa dawaatii dhuftuuf kennama kun. Widely used for chemotherapy induced nausea. Sababa dawaa fayyadamteef dawaa biraarraa lolloonchii si qabdeef kennama.
Side effectiin isaa garuu namni dawaa kana fayyadame hedeekiidhaaf constipation qaba. Mataa dhukkuba sagaraan itti jabaatti. Inni biraa imeetikiidha. Imeetik jechuun faallaantii imeetikiiti kan nama haqqisiisu jechuudha. Induce vomiting especially in case of toxic substance ingestion. Namni tokko yoo waan summiidhaa takka liqimsee haqqisaa fiduudhaaf isa kana haqqisiisuudhaaf dawaatti gargaaramnuun imeetik jaaniidha. Common imeetikiin dawaaleen nama haqqisiisuu danda'an keessaa tokko shirooppii ippikaak jedhamtu kan nama haqqisiiftu. Which irritate gastric mucosa and act on chemoreceptor trigger zone. Akkamiin nama haqqisiifti mucoosa garaachaa kana kaafteeti waan sila reseeptara akka naqqifne nama dhoorku sanillee dhoorkitee namtichi fedhii malee haqqisa jechuudha. Ippikaakiin tuni chaarkoolii irraa tolfamte kasala jechuudha. Inni biraa drug used for constipation dawaalee gugguba sagaraadhaatiif itti fayyadamu. Laxative jaaniin dawaa sagaraa laaffisu. Constipation jechuun sagaraan namatti gugguguu yookaan jajjabaachuu jechuun characterized by decreased stool frequency and difficulty in passage. Hammi ati sagaraa baatu sa'a 24 keessatti gad xiqqaatee yeroo baatu sanis bahuu didu jajjabaatte. Maaltu sababa ta'a kooziinsaa wanti sagaraan nama jabaatuuf tokkoffaa lack of dietary fiber nyaata hambaan qabu nyaachuu dhiisu. Salaxaa faayuu nyaachuu baatti. Inni biraa medication dawaalee sagaraa nama jajjabeessanii jira. Hormonal disturbanceidha. Jeeqamu hormooniidha. Inni biraa neurologic disorder rakkoo narviiti. Dawaan constipation fayyadamnu common laxative magnesium sulfate fa'a, bisoccodile fa'a, cascara sagrada fa'a, glycerin, liquid paraffin akkasumas decussate sodium lactuleesiidhaa fi siinaa isaan kana keessaa hedduminaa kan fayyadamnu bisoccodile. Bisoccodile bal'inaan kan fayyadamu laxative jaaniin warreen sagaraa sanjiisee namticharraa baasu. Inni biraa antii diyaariyaal ajantiidha. Faallaa dawaa laxativeetiin mahu. Kun immoo dawaa nama yaasaa qabuuf godhamu. Diyaariyaa jechuun yaasaadha jechuun involve increased GI motility and secretion. Sochiin garaachaa kun nyaanni garaacha keessa deemu kun dabalee akkasumas dhangala'aan garaacha keessaa maddu kun dabalee leading to fluid and electrolyte loss. Sagaraa wajjin walitti dabalameeti dhangala'aan kun alabbaa dhangala'aa fi electrolytonni qaama keessaa ni irrata. Kanaaf tiriitmentiin nama yaasaa qabu tokkoffaa fluid and electrolyte balance godhu. Dhangala'aa ba'isan bakka deebisu. Oral rehydration is first priority. Afaaniin dhangala'aa ba'isan bakka deebisuu keessaa hoo ORS kennaniif jechuudha. ORS jechuun oral rehydration salt jechuudha. Ashaboo dhangala'aa ba'isan bakka deebisu jechuudha. Inni lammaffaa specific anti-infective agent. Dawaalee waan diyaariyaa fidu jiraasan wal'aana. For certain types of enteritis fakkeenyaaf infekshinii garii irraa kan dhufu yoo taate. Fakkeenyaaf dhukkuboota akka taayifoidiidhaa yoo fudhanne taayifoidii yaasaa qaba. Kanaaf yaasaa isaa kana wal'aanu dawaa baakteeriyaan taayifoidii fidu salmonella taayifeedha. Dawaan isa kana wal'aanu warreen akka siproofa fudhachuu qabu. Yoo koleeraa taates koleeraan ammoo viibiroo koleeriidhaa fida. Yooniif sababa baakteeriyaa kanaaf yaasaan kan dhufu taate wal'aansa dawaa isaan kanaa kennuun diyaariyaa sanii dhaaba. Inni sadaffaan antimicrobial antidiyaariyaal ajanti farra baakteeriyaadhaa kan tahin dawaa diyaariyaadhaaf kennamu keessaa tokko antimotility ajanti. Garaacha kana keessa nyaanni saffisaan akka hin deemne kan dhoorku. Fakkeenyaaf daayifoon oxileetii fa'a, looperaamaayidii fa'a. Antimotility jechuun sochii nyaanni deemu san kasuu ta'uuf jechuudha. Inni lammaffaadhaa asorbantii jaaniin. Asorbantii jechuun dhangala'aa san akka
akka marreemaan xuuxan ka godhu. Fakkeenyaaf kaawoliin faan, peektiin faan warreen bishaan kun sagaraa jalaa akka xuuxamu godhan. Inni sadaffaadha fluid and electrolyte modifier. Fluid and electrolyte modifieriin warreen haaromsu isa baheessa. Fakkeenyaaf bismas sabsaaliisaayileetii akkasumas zinkii salfeetiin faan yerooniif zinkii namticha keessaa dhume zinkii sanfaa bakka buusa. Akka waliigalaatti rakkoon isaan kun boodarra fiduu danda'an konstipeeshinii fiduu danda'u. Sagaraa san itti goggogsuu danda'an. Inni biraa antifilaatulentii ajantii. Dawaalee yerooniif bohohan takkaa yerooniif gaasiin garaa nama guutte kennama. For example, simetikoon jedhaniin. Simetikooniin kun indikeeshiniin isaa filaatulensiidhaaf tokkoffaa. Nama bohohe. Gaasterik bilootiingii. Garaacha kana bohohuu garaachaa jechuudha. Post operative gas pain. Eega baqaqfamee booda gaaziin qilleensi garaa kana guutee dhukkubsuuf. Mechanism of action isaa akkamitti dawaan kun dalaga? Reduce surface tension. Bakka silaa qilleensi kun taa'u itti dhiphisa. Resulting in gas bubble being released more easily. Akkas salphumatti ala bahu san taasisa. Irraa yaasa. Garuu adverse reaction rakkoon dawaan kun fidu diyaariyaa faa nama fida. Yaasaa faatti fiduu danda'a. Lollooncisuu faa danda'a. Antifilaatulentii ajantiin kun. Kanaafuu dawaaleen GIT irratti itti gargaaramu kanneen asii olii kana ilaalle waan nu hordoftaniif galatooma.